Harka akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya miidiyaa wiirtuurraa oduu galgala kanaa qabadhe isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Yaa'iin badhaasa Starp idil addunyaa Afrikaa onkoloolessa 14 aga 16 bara 2016 Godaanbaa saayinsiitti gaggeeffama. Yaa'ichis Ministeerri Hojii fi Ogummaa Inistituutii Misoomaa Interpreneurship Itoophiyaa fi Giruupii Innoosheetivii Addunyaa waliin ta'uun akka qopheesse ibsamee jira. Ministeera Hojii fi Ogummaa Aadde Mufaariyaat Kamiil akka ibsanitti yaa'ichi Itoophiyaan dhimmichaan dandeettii qabdu kan itti agarsiistudha jedhan. Dabalataan dandeettii damichaan jiru guddisuuf kan dandeessisuu fi carraa hojii uumuuf haala mijataa akka uumus dubbataniiru. Yaa'ichi Itoophiyaatti Starp hojii uumtoota jalqabaa fi interpreneerotaaf dirree mijataa uumuuf faayidaa olaanaa akka qabaatu himameera. Waltajjicha irratti hojii uumtoonni 80 ol kan argaman yoo ta'u injifattootaaf badhaasni kan kennamu ta'uunis ibsameera. Haaluma kanaan kalaqa rakkoo furan dhiyeessan duraan dorgomanii kan injifatan 400 ta'an hojii kalaqa isaanii fooyyessuun gara oomishaatti akka galan haalli kan mijatuuf ta'uu Aadde Mufaariyaat dubbataniiru. Mariin gamsadee dubbiiwwanii fi qajeelfamoota gadi lakkisaa fi guutinsa bishaan hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa marsaa sadaffaan Ijipti Kaayirootti gaggeeffamuu eegaleera. Maricha irratti dhimmoota teeknikaa fi ammattoo seeraan bu'aa caalurra ga'uuf kan xiyyeeffatamu ta'u dursaan garee mari'attoota Itoophiyaa Ambaasaadder Silashii Baqqalaan gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ibsaniiru. Itoophiyaan bara 2015 sadarkaa dureewwanii waliigaltee ibsa qajeelfamootaa mallatteessiteen marichaan fayyadamummaa haqa qabeessaa fi sababa bu'uureffateen bu'aa argamsiisuuf kan hojjetu ta'uun ibsameera. Humni qilleensa Itoophiyaa daangaa Itoophiyaa fi waardiyyaa amansiisaa ta'uurra darbe hojii misoomaa fakkeenya ta'u raawwachaa akka jiru ibsameera. Kana cinattis mooraa isaa keessatti lafa hektaara 74 irratti midhaan adda addaa fi kuduraa fi muduraa oomishaa jira. Humna qilleensa Itoophiyaatti itti gaafatamaan qajeelcha miidhaginaa fi misooma Leetinal Koloneel Misgaanuu Laggasee akka ibsanitti dhaabbatichi nyaata isa barbaachisu oomishaatiin of danda'uuf karoorsee hojii misoomaa hojjechaa jira. Miseensa humna qilleensa duraanii fi yeroo ammaa hojjetaa misoomaa kan ta'an Kumalaa Baashaa Muhammad kanaan dura lafti bal'aan mooraa humna qilleensaa keessatti argamu lafa ba'ee akka tures yaadataniiru. Jiraattota naannawaa hojii misooma kanaan carraan hojii uumameef keessaa dargaggoo Fiqaaduu Abbabaa galii carraa hojii uumameef irraa argatuun maatii isaa deeggaraa akka jiru dubbateera. Jijjiiramni dhiyeenya eejensiin galmee siivilii fi tajaajila jiraattotaa taasisee tajaajila fooyya'aa fi si'ataa akka argatan isaan taasisuu tajaajilamtoonni himanii jiru. Eejensichi hundeeffama waggaa 8ffaa isaa ilaalchisuun mata duree ta'ii barootaan jedhuun hojiiwwan haaromsa dhaabbatummaa fi teeknooloojii eejensichaa taasisaa jiru adoolessa 27 bara 2015 kan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee irratti argaman irratti eegaluun isaa ni yaadatama. Tajaajilli eejensii kennu waraqaa eenyummaa jiraattota haaraa baasuu fi haaromsuu kennu ragaa dhalootaa du'aa fi gaa'ilaa argachuufadha. Finfinneen kutaalee magaalotaa hundatti tajaajila kana salphaatti argachuun qormaata guddaa ta'uun komii cimaan tajaajilamtootarraa dhiyaachaa tureera. Eejensichi dhiyeenya haaromsaa gama hundaan taasiseen rakkoon kun furamaa jiraachuu tajaajilamtoonni tajaajila oduu Itoophiyaa dubbisee himaniiru. Tajaajilamtoonni kunneen akka himanitti erga eejensichi jijjiirama adda addaa fi haaromsa barbaachisu taasisee tajaajila si'ataa fi fooyya'aa ta'e argachaa jirras jedhaniiru. Baatiin nageenya saayibarii biyyaalessaa 4ffaan mata duree dandeettiin saayibarii cimaan birmadummaa biyyaaf jedhuun sagantaalee adda addaatiin kabajamuu erga jalqabe guyyaa 12ffaa qabateera. Dabalataan isaa akka ittaanutti isiniif dhiyaata. Dhaabbileen bu'uuraa misoomaa ijoon Itoophiyaa nageenya saayibarii eegsisuun akkuma ergama isaanii idilee hojii isaanii muummee taasisuu akka qaban Dr. Abrahaam Balaa ibsan. Baatiin nageenya saayibarii biyyaalessaa 4ffaan mata duree dandeettiin saayibarii cimaan birmadummaa biyyaaf jedhuun sagantaalee adda addaatiin kabajamuu erga jalqabee guyyaa 12ffaa qabateera. Ministeerri ittisaa Dr. Abrahaam Balaa, da'eetaan Ministeera Innoveeshinii fi Teeknooloojii Uriyaa Halii, Daayirektarri olaanaa bulchiinsa nageenyaa neetworkii odeeffannoo Salamoon
soqqaa dabalatee hooggantoonni mootummaa olaanoo kanneen biroo akka argamanitti egzibishiniin nageenya saayibarii guyyaa har'aa banameera. Egzibishinii kana malees mareen paanaalii hoteela Giyoonitti taa'amee ooleera. Ministeerri ittisaa Dr. Abrahaam Balaay wayita kana akka ibsanitti haala qabatamaa addunyaa amma jiruun teeknooloojiin saayibarii dandeettii biyyoonni ittiin dorgoman ta'eera. Nageenya saayibarii Itoophiyaatti eegsisuun milkaa'ina misoomaa nageenyaa fi shoora akka qabaatu hubachuun karoora misoomaa waggaa 10 irratti qooda olaanaa akka qabaatu taasifamuusaas ibsaniiru. Dijitaala 2015 aga 2026 dhugoomsuuf fayyadama teeknooloojii guddisuuf nageenya saayibariin alatti guutuu hin ta'us jedhaniiru. Yakki saayibarii addunyaa irratti yaaddoo biyyootaa kan jalqabaa ta'uu kan ibsan Dr. Abrahaam Itoophiyaatti ce'umsa dijitaalaa saffisiisuuf gufuu ta'uu isaanii ibsaniiru. Kanaafis dhaabbileen bu'uura misoomaa ijoo nageenya saayibarii eegsisuuf akkuma ergama isaanii idilee nageenya saayibarii hojii isaanii ijoo taasisuu akka qaban ibsaniiru. Dirreen nageenya saayibarii dandeettii addaa fi kennaa waan gaafatuuf dargaggoota hojii kalaqaa hojjetan jajjabeessuu egeree biyya keenyaa ifaa gochuutu barbaachisaadha jedhaniiru. Daayirektarri olaanaa bulchiinsa nageenyaa neetwoorkii odeeffannoo gama isaaniin babal'achuu itti fayyadama teeknooloojii wal qabate ammii fi akaakuun aleellaa saayibarii dabalaa dhufuusaa ibsaniiru. Fakkeenyaaf bara baajataa 2008 haleellaan saayibarii Itoophiyaatti aggaamame 214 yommuu ta'u bara 2014 haleellaan kun 8,845 ga'uusaa heeraniiru. Kanaafis addunyaa saayibarii walxaxaa fi tilmaamuun hin danda'amne keessatti haleellaa saayibarii ittisuuf lammiilee fi dhaabbileef dammaqinsa nageenyaa saayibarii bal'aa uumuun ni barbaachisaa jedhaniiru. Kaayyoon olaanaa baatiin nageenya saayibarii biyyaalessaa lammiileef hubannoo uumuu ta'uu isaanii qophii yaaddoo birmadummaa dijitaalaa haala qabatamaa addunyaa hir'isuuf dandeessisuu yaada keessa galchee gochuutu barbaachisaa jedhaniiru. Haleellaa bu'uuraalee misoomaa ijoo irratti aggaammatu birmadummaa biyyaa fi faayidaa biyyaalessaaf yaaddoo waan ta'eef abbummaa teeknooloojii ijaaruun sirrii ta'uu ibsaniiru. Uummanni naannoo Oromiyaa sababoota rakkoo nageenyaa fi weerara dhibee busaa rakkina keessa jiru gargaarsa hatattamaa kan barbaadu ta'uu dhaabbileen misoomaa faawundeeshinii misooma biiftuu dhaabbata tola ooltummaa harmee fi dhaabbata tola ooltummaa CDCB jedhamu ibsaniiru. Odaa Habtaamuu dabalatasaa akka taanutti dhiyeessa. Naannoo Oromiyaatti uummanni rakkoo nageenyaa fi uumamaatiin qeerraa buqqaafamanii argaman gargaarsa hatattamaa kan barbaadan ta'uu dhaabbileen tola ooltummaa biyya keessaa ibsan. Uummanni naannoo Oromiyaa sababoota rakkoo nageenyaa fi weerara dhibee busaatiin rakkina keessa jiru gargaarsa hatattamaa kan barbaadu ta'uu dhaabbileen misoomaa, faawundeeshiniin misooma biiftuu, dhaabbata tola ooltummaa armee fi dhaabbanni tola ooltummaa CDCB jedhamu ibsaniiru. Akka biiroo fayyaa Oromiyaa wabeeffachuun faawundeeshiniin misooma biiftuu ibsetti naannoo Oromiyaatti godinaalee 16 magaalota 7 fi aanaawwan 117 keessatti bara 2016 keessa weerarri busaa mudachuu gabaaseera. Akka biiroo fayyaa Oromiyaa wabeeffachuun faawundeeshiniin misooma biiftuu ibsetti naannoo Oromiyaatti godinaalee 16 magaalota 7 fi aanaawwan 117 keessatti bara 2016 keessa weerarri dhibee busaa mudachuu gabaaseera. Weerarri dhibee busaa godinaalee lixaa fi qellem wallaggaatti ammaata waan ta'eef jiraattota wallaggaa lixaa keessaa 770 fi kan qellem wallaggaa ammoo 160 ta'uu dhibee busaadhaaf saaxilamee argama jedheera. Godina wallaggaa lixaatti namoota 222 dhibichaan shakkamanii godina wallaggaa lixaatti namoota 222 ta'anii dhibichaan shakkamanii ji'a hagayyaa hanga fulbaanaatti qorataman keessaa namoota 128 ta'an irratti argamuu ibseera. Akkasumas godina qellem wallaggaatti namoonni 51 ta'an dhukkubichaan qabamaniiru. Irra caalaan namoonni dhibee busaatiin lubbuun darbe kan buufata fayyaa lixa wallaggaa hospitaala Beegitti argamaniiti. Hospitaalichatti rakkoon dhiyeessii qorichaa, hir'ina ambulaansii, hojjettoonni fayyaa hojii dhaabuu fi hir'ina xaa'oo ta'uu ibsichi addeesseera. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbanni tola ooltummaa CDCB jedhamu qorannoo geggeessa jedheen sababa walitti bu'insaa ongee weerara dhibee naannoo Oromiyaa keessatti itti fufee jiruun lubbuun namaa darbuu, uummanni baay'een buqqa'uu, qabeenyi manca'uu fi hojiileen misoomaa gufachiifamuu ibseera. Akka bu'uura argannoo qorannoo CDCB'tti uummanni gara miliyoona 1.3tti dhiyaatu naannoo Oromiyaa keessaa buqqa'eera. Baay'ina namoota buqqaafamanii amma caamsaa 2016tti 210,010 yoo ta'u manneen barnootaa cufaman 739 ta'uu fi barsiisonni fi ogeeyyiin 1,117 hojiin ala ta'aniiru jedhe. Dhaabbanni tola ooltummaa armee fi faawundeeshiniin misooma waliigalaa biiftuu ibsa walootiin dhaabbilee gargaarsa namoomaa mootummaa fi miti mootummaa namoota rakkoo keessa jiran kanneen akka gargaaran waamicha taasisaniiru.
gargaarsi atattamaa barbaadamu gargaarsa midhaan nyaataa fi meeshaalee biroo taasisuun weerara dhibee busaa fi hir'ina nyaataa jiru hiikuun xiyyeeffannoo jalqabaa ta'uu qabas jedhaniiru. Gabaasi kan Addis Standardiiti. Oduma wal fakkaatuun gumii wal gargaarsa boraatiin lammii uummata Wallaggaa lixaa beegii fi naannoo isheetti argamaniif kanneen weerara bookee busaaf saaxilamanii dhibeen rakkachaa jiraniif torbee darbe keessa gargaarsa godhuu beeksise. Gumii wal gargaarsa boraatii lammii haalota hedduu danqaa ta'an utuu jiru sana hundumaa injifatee imala guyyaa guutuutti fudhateen gara hospitaala beegii deemuun tumsa barbaachisu gochuusaa ibseera. Haalli aanota kunneen keessa jiru hedduu ulfaataa ta'uun ibsuun akka miidiyaaf namootarraa dhaga'amu caalaatti yaaddessaa ta'us himaniiru. Iddoonni aanaa irraa fagoo jiran dhibeefis ta'ee beelaaf saaxilamoodha. Kan ammoo gumiin wal gargaarsa boraatii lammii ijaan argee mirkaneeffachuu danda'u eereera. Beegiis ta'ee qondaalaaf manni yaalaa jira jedhamu hospitaala giddu galeessaa beegii qofa. Hospitaalli kun hawaasa aanota kana lamaan keessa jiru bakka tokkotti tajaajila. Akka hospitaalichi jedhutti hanga ammaatti beelaanis ta'u dhukkubaan kan du'e namoota 53. Erga boraatiin lammii bakka sana deeme ammoo namoonni 2 du'aniiru. Walumaa galatti namoonni du'an 55 guuteeraa jedhan. Dhukkubsattoonni hedduun immoo gatii qorichaa kaffalachuu hin danda'an. Hedduun isaanii hospitaalichi tola gargaaraa jira. Garuu amma humna ol ta'anii jiru. Baay'een isaanii gaafa sadarkaa humna olii ta'u yaalii addaan kutanii ba'aa jiraachuus himan. Gama biraan ammallee dhukkubsattoonni du'aa jiru. Namoonni haaraan weerara dhibee busaa kanaaf saaxilamanii kan fageenyarraa dhufaa jiranis hedduu ta'uu himan. Gumiin wal gargaarsa boraatii lammii imala gara beegiitti godheen namoota hedduuf gatii qorichaa kaffaleera. Warra utuun kaffalatiin daawaa fudhachaa turanis gatii irraa kaffaluun namoota hedduu hanqina nyaataa qabaniifis ammoo nyaataa fi wantoota barbaachisoo tokko tokko tumsa godheeraaf odeeffannoo isin biraan geenyeef gumii wal gargaarsa boraatii lammiirraa arganneen. Mootummaan Taanzaaniyaa waggoota 3 dhufaniif buufata daree salaam misoomsuuf Dubaay Poort waliin waliigaltee mallatteesseera. Akkaataa waliigaltee kanaatiin Dubaay Poort waggoota 5 dhufaniif doolaara miiliyoona 250 buufata daree salaam biyyattii guddicha irratti ijaarsa bu'uura misoomaa ni adeemsisa. Dubaay Poort misooma buufata cinaattis iddoowwan kuusaa fe'iinsaa 4 akka bulchuu fi mootummaan Taanzaaniyaa buufaticha bulchuu fi misoomsuun waloon akka hojjetus ibsameera. Gaaffiiwwan misooma buufataan wal qabatan ilaalchisuun ibsa mootummaan biyyattii kenneen misoomni buufatichaa fayyadama waloo karaa eegsiseen akka hojjetamus beeksisee jira. Biyya Afrikaa bahaa kan taate Taanzaaniyaan waliigaltee mallatteeffame kanarraa fayyadama gama hedduu akka eegdu miidiyaaleen gabaasaa jiru. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuu irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffanne miidiyaa wiirtuu irraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.